jalqaba. Egaa hordoftoota diidaatiif inni kun timaatimiidha. Kanaanan guddadhee yeroo dhaggeeffamas takka yeroo tokko oolu agarsiise mootummaa gaabii kabaja kan gaafadha. Eeshi qoy itti gadhiifamaa yoo kiyyaaf hektaara tokko hojjechuudhaaf qarshii meeqa barbaachisa? Hello, ashama hordoftoota diidaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii galanni waaqa hagayu firoota kiyya jaalalli kiyyaa fi akkasumas immoo nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isin bira haga'uun isin jedhaga. Egaa firoota kiyya diidaa har'ammoo maal fiddii dhufte argaa kee akkanaan jenne wanti har'aa kun baay'ee isin barbaachisa. Abba kana ammoo garna gaddeebisa. Egaa bakka ani jiru har'a firoota kiyya baadiyyaan jira ka. Baadiyyaan jira namoonni baay'een akkasumas immoo jaalatamtoonni hordoftoonni kiyya maaliif jallisii timaatimii maaliif nu dabarsine akkaataa timaatimii tokko hojjetan hektaarri tokko meeqa akka ta'e hektaara tokko hojjechuudhaaf qarshii meeqa akka barbaachisu diidhaa viidiyoo kana nu dabarsinaan jettanii har'agaa akkuma beektan baadiyyaan jira eechuma kiyya biran jira eechumni kiyya hektaara tokko hojjetee ilaalaaga akkuma beekamu kanaafuu eechumni kiyya na bira jira isin hundu haga dhumaatti jechuudha qalabiidhaan viidiyoo kana hordofaa ilaalan isin jedha sanaan duratti warreen haga ammaatti maatiin aan taane jechuudha subscribe share like gochaatu akka maatii kiyya naa taataniin jedha viidiyoo kana yoo jaalattan like godha share illee godhaan isin jedha amma keessummaa kiyya biran jira toleka kabajamoo akkam jirta fayyaa jirtaame nagaa galata waaqayyoo jirta wanni jirra yaa ulfaatu waa inni wanna dargaggoo didhaa caalaa waan jallasii keenya wayin hordofuudhaaf wayin dhuftee nu ilaaluudhaaf akkasuma kabajaa wayinim singalateeffadhan jedha waa'ee jallisii gubbaarra jirra amma buutaa awwaashirraa kan jallatee waan hojjetudha. Jallisiin kuni baasiin isaa akkasumas yaa'u taa'uu baay'ees akkasuma dha'u fudhatiin egaa inni achuma kiyya akkuma beekamu maqaan keenya jedhama. Ani Taarraqeen jedhama. Taarraqeen jedhama. Ani immoo ejjumoo koo akkam nagaan jaani Taarraqeen ifama waliin yaa rakkoon qabuuti Taarraqeen yoo isin jedhe rakkinni hin jiru. Akkasitti rakkinni hin jiru. Egaa firoota kiyya mee akkuma isin jedhe hektaara tokko qaba. Amma gaaffii gaafachuu barbaade meeqa maalidha hektaara tokko hojjechuudhaaf baasii meeqa barbaachisa shunkurta timaatimii hektaara tokko hojjechuudhaaf inni biraa isa kana ji'a meeqatti gaa isa kana si gaafachuu barbaade mee itti fufi. Duraan dursee lafti jallisii kuni wanni barbaachisu qonnarraan jammareet kan eegalamu chigginyiin isaa ji'a tokkoof wayin torba sadiin akkas kan ga'udha. Isaaf lafti kun gizee qonnaan kan yoo qophaa'e isa duraa qarxiin tokko walumaa galatti hektaarri tokko madaabaraa daabbii lamaaf nuriyaa lama jennu kuntaala tokko walumaa qabatti kan barbaachisudha. Isaaf hin dhaabbataa gaafa dhaabbate lafti kun immoo kan barbaachisu akkasumara dadhabbii baay'ees hin qabu. Yeroo duraatiif daabbii kuntaala tokkoo fi daabbii kuntaala tokkoof nuriyaa kuntaala tokko ni barbaachisa hektaarri tokko qalaalumatti. Maaliif lafti isaa garaagarummaas waan qabaatudha waan baay'ee waan furanneef eenyummaa'uun lafa jallisii awwaash kana gubbaarra kan waan hojjetudha. Isaaf egaa dhaabbateen boodatti torbeen akkas gubbaarra waan ta'udha. Qoy yana tokko isaaf amma
fayyaa birru agar eshi dhiifama hordoftoota keenya eshi isaaf dhaabbatee walumaa galatti ji'a 7 kanatti yoo dhaabbate ga'umsi isaa fuuldura ji'a 2 bultii 15 akkasanii fudhatu walumaa qabatti galu ji'a 3f akkas bultii 15 chigginyiin irraan jammaree jechuudha. Gaafa garuu hojjetaan naannoo Awwaash garuu oduma hojjetaa jiru xinnoo rakkinni isaa waa'ee daldalaa gubbaarratti gaafa rakkina baay'eetu jira. Iddoo qabeessa konkolaataan baay'een seenu isaaf mootummaallee deeggarsa mootummaa kan barbaannu wayin karaa nu barbaachisa. Yeroo waan roobne konkolaataan illee seenuu hin danda'u. Yeroo waan roobne bichaara malee waan roobnan konkolaataa seenuu hin danda'u. Akkasumas naannoo mootummaan kana nu beekas hin jiru maan nu beekne kan jennudha. Deebisee waa'ee warra gabaroota yaa jennu warra hojjetaa qotee bultoota yaa jennu isaani gurgurtaa kana gubbaarratti amma kan biyya wayinim kan nu nyaachaa jiru wayinim gatii isaa nagaariin achirraan naannoo Harar gubbaarraa wayin Jijjigaa gubbaarraa warra dhufuudha nagaaronni kuni asitti muraasni dallaalli naannoo keenya walqabaa 20 yoo ta'e birrii 10 akka nu nyaatudha. Mootummaan kana keessa limitoo tokko tokkoon bootaa itti tarakamnu wayinim itti fe'anu mootummaan nuuf nu mijeesse asitti namni tokkichi amma nu taphatu namni tokkichi amma nu nyaatu garaagarummaa tokko nu agarsiise mootummaa gaafii kabajaan nan gaafadha. Eshi qoy gidduudhaan dhiifama si kurtu kiyyaaf hektaara tokko hojjechuudhaaf qarshii meeqa barbaachise? Okay qarxii hektaara tokko hojjechuudhaaf biyaansi qarxii noo qabanne qarxiin tokko 15,000 walqabatti hektaarri tokko 60,000 yaala ibsitu 60,000 timaatimii hojjechuudhaaf timaatimii hojjechuuf 60,000 caalaa ni fudhatu maal makinaan isaa maal yoo jettani mukaan hin dhaabbatu lafaan kan hin dhaabbatudha 60,000 ol fudhatu eenyummaan qarxii 4 wayin hektaara tokko warri hojjetu 60,000 akkas kan ba'udha. Isaa bakka inni biraa dhiifama waliin walumaa galatti 60,000 achiin booda jechuudha. Daappii fi yuuriyaa jette kun warreen daddaffiidhaan jechuudha. Timaatimii guddisuuti wannoodha jechuudha. Madaabaraa jechuun timaatimii hin guddisa daddafeetu jechuudha. Hin guddisa daabbiin hin guddisa guddina kennaa fi nuuriyaan furdisas maala isaa furdisa jechuudha. Maala isaa furdisa malkiileen hin kennaaf hin bareessaa jechuudha. Bareedummaa hin kennaaf. Tole ka hordoftoota Diidaa Tube akkuma jechuun kiyya kun isinin jedhe hektaara tokko hojjechuudhaaf qarshii kara 60,000 barbaachisa. Bakka lamatti yaaduu qabna. Inni tokkoffaa mukaan yoo hojjettan kara 160 mukaan yoo hojjetan garuu amma akkuma gadi qabee yeroo tokko akkuma agartan inni kun jechuudha lafarra jira lafaan hojjeta qarshii 60,000 akkana bichaadha hektaara tokko hojjechiisuudhaaf jechuudha. Kanaafuu firoota Diidaa Tube gaaffii qabdaniif deebii gahaa isin deebisee jira nan yaada. Isin hunduu mee haga dhumaatti nu hordofa ammasi akkasumas warreen haga amma haaraa taatan subscribe fi share like gochuusaa akka hin irraanfanne tole kara viidiyoo biraatti gurraa kabajamoo baay'ee si galateeffadha. Wanna gaafate sin galateeffadha dargaggoo Diidaa caalaa sin galateeffadha. Wanta jettu qabda waa'ee kana ilaalchise. Har'as argee addaan baanee jirra atis baddee jirta. Ulfaadhu waan kana jettee fi har'a wal agarree innillee jiraatu aanaa Booraa zoonii barii keessa jiraadha. Innillee magaalaa Mojoo keessa waan jiraatuuf har'a tasuma wal agarree yeroo baay'eedhaaf illee waliin agarree turreeyyuu har'a yaa'u rabbiin yaa ulfaatu walitti nu fide. Kanaaf intarneetii goraa jirra. Intarneetii goraa jirra barbaanneti yaa'u hojjechaa jirra hojjennu irratti garuu of bultiin waa godhu mootummaa kennallee
ni kadhannaa. Ni kadhannaa. Insirraa aizo insirraa waa'ee isaa ilaalchisee ta'oo insirraa uumaa yaadini galatoom interview keetiif yaada keetiif horii bulii baay'ee si jaaladna baay'ee si kabajna. Baay'ee si galateeffannaa. Egaa akkuma argaa jirtanii timaatimiin jedhamu isa kana inni kun immoo hin bilchaanne haga ammaayi. Egaa amma immoo keessa deddeemaa ilaalaa jirra firoota kiyya kaa. Isin haga dhumaatti nu hordofaa isin jenna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Har'a jallisii timaatimii keessa irraa abuubaa jiraachuun baadiyyaadha firoota kiyya jiraachuun baadiyyaadha waan ta'eefu akkuma agartan biitti Oromiyaa halluu magariisaatiin marfamtee jirti. Akkuma agartanii xireedha kuni hin bilchaanne ilaala dheedhiidha. Dheedhii jedhama inni kuni. Timaatimiin kun akkuma dheedhiin kun garam deemaa kara Harargee ijoollee Harargeetu dhufee fudhataasii. Ijoollee gubbaarratti amma Harargee Haramayaa jennaa ture. baay'ee mi'aa. Namatti tola baay'ee. Mee antee timaatimii dheedhii nyaataa garuu. Kuni maal ta'u? Beechumoo kiyya akkam meeti? Meeti nyaadhu nutti agarsiisi gaa'ii. Timaatimii ani nyaatarran ture ganamaati. Akkasiti. Ani qursiin kee timaatima waan ta'eef. Garaas hin dhukkubu. Nan dhukkubu. Laala firoota kiyya. Kan hojjetes kinoo kana. Kan hojjete kana. Dhugaa sanyii baay'ee qaba beektaa inni kun. Laaligaa sanyiin isaa kana fakkaataa naannoo Awwaashtti argama kuni. Naannoo Awwaash jedhama. Hundi keessanuu yoo tasgabbiin hojjenne wayii hin hojjenne yookaan argamuu danda'a. Isaa gurgurtaa gubbaa irratti malee yaa hojiin keenya yaa mijaa'u. Kanaaf mee akkuma agartanii akkuma agarta laala dhaabbachuu dadhabe garuu osoo mukaan dhaabbate immoo akka dhaabbataa tureeyyuu waan midhaan itti baay'atee bakkatti kufee jechuudha. Firoota kiyya wanta beekuu qabdan garuu jechuudha. Timaatimiin amma dhaabbate kun osoo mukaan dhaabbate dhugaan isin jedha qarshii baay'ee argattanii. Inni biraa immoo hektaara tokko hojjechuudha kara 160 akkan hin barbaachise jechuudha. Kara 160 akkan barbaachisa. Bisa garaas inni kubaat fidmees. Fides mee nyata. Koi. Odu. Atitti barre garaan kee. Ma ere tanaanan guddadhee miti. Awwaashillee lama waa'ee Awwaash kana. Awwaash bal'aasa. Awwaash ijoollee jallisiin kun Awwaash irraa dhufa. Awwaash kun kara siree roobi deema. Kanaafuu egaa firoota keenya jallisiin asii dhufa lagdi jechuudha. Ani didittiin kaa laga kana daakatoo jechuudha. Bishaan daakatoo. Agartanii? Kanan dhugee tokko guddadhe. Ani kanan dhugee guddadhe garuu amma na sodaadoo dhugee. Wanti ana karrasi mancha akka. Jalka. Egaa hordoftoota diidaatiif inni kun timaatimiidha. Kanaanan guddadhe. Firoota keemmas takka yeroo tokko kana baadiyyaatti ba'ame magaalaa jiraachuun wantoota adda addaati. Isintu mijaa'uu danda'a garuu qilleensa gaarii oksijiin isa kana nyaachaa ta'u jechuudha. Bishaan kana ilaalaa beekamu. Kanaanan guddadhee kana nyaatatu horii eegatu jechuudha. Asittan guddadhe firoota kiyya. Kootumaa nyaa. Odoo edanni siin jigee akkam taata amma asitti ati ogaasi naannoo kanarraa deemte ogaa sagal taate. Hin dandeecha daakii. Hin dandeessani. Ante dugdatti si baadhee si guddiseetu akkamitti naan jette kan. Amma ogaa sagal taate kan inni irraa uffatta. Haara nan danda'a. Hin dandeechu. Maaliif hin dandeenyu? Maaliif hin dandeenyu? Maal asa turgutamoo maal? Kanaafuu hordoftoota diidaatiif haga ammaatti baay'ee ittiin bashannantanii baay'ee ittiin bohaartanii jirtan jedheetu nan yaada. Firoota keenya viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti jechuudha. Isin hunduu torban gaarii isiniif haa ta'u. Halkan akkasumas guyyaan gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Horaa bula. Nagaan jedha. Firoota kiyya.
Egaa firoota kiyya amma jechuudha qilleensa Oromiyaa argaa kaayool. Wanti dhabame hin jiru firoota kiyya baay'een isin jaaladha. Baadiyyaan jira baay'ee ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa jira. Akka viidiyoo kana ittiin bohaaran ittiin bashannantan abdiin qaba. Egaa isin hunduu bakkuma jirtanitti wanta ta'e naan jedhaa koomentiidhaan meeseejiidhaan wanna dida jabaadhu itti fufii baay'ee gammadee jira jedhaatii barreeffama keessan gaaffii adda addaa yoo qabaattan fuulduraaf yoo rabbeedha jechuudha waa'ee timaatimii waa'ee jallisii timaatimii ilaalchisee ta'utti no shunkurtii aara bilbila kiyya hin beekan firoota bilbila kiyya lamaanuu hin qaban kanaafuu jechuudha hin qaban waa'ee jallisii shunkurtaa ilaalchisee immoo viidiyoo biraa isinifaan hojjedhaa haga dhumaatti mee nagaan naa jedhamee firoota kiyya ciao. Amma kaadadhamnee jirra duratti bakka jallisiin tureyyuu amma midhaan qophaa'ee jira laaqana egaa akkuma beekamu laaqanni qophaa'e kun maalidha aybiidha aybiin qophaa'ee jira firoota kiyyaa koottaa laaqana hin nyaannaa koottaa nyaadhaa jechuu barbaadetanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Foto taati na mucho foto karena ada ya tadi foto dufanya tu kayaknya ini saya foto nyatanya tegidi kan mana kan aja ini biar tak sulit malu di aku udah berani mana jadi nanti asyik foto aja fotonya apa ada hari itu foto segi konve Kotu aku bekan dan tintun ini boleh cekia dan tintun mau kan saati soalnya nerjin jatuh ini dah kalau kamu udah di bergenap Something pun tahu kalau kita nanti kan belum ada harus sama tak benda lain tahu deh. Musuh negara? Kasar apa enggak? Bande, मैं कम कर और बड़े जब यार का वर्ड में खाना में आप मगर हाथ दिया दिल्ली वार में तो तरह मंदा किसमें और वो कसर सुन रहा है गिद्दी बिल्ला बस अब आप तो मुझे तो है ना नुवा दिखता है अब उन्हें जगह वाले रूबी सिस्टम बाय प्रोडक्ट किया अगर मान वाली जाए ना तो कम सुन दूर बात ये सुनगा चलो कोता न्याता